nama qabsoo Oromoo qabatamaan beeku fa'aa keessaa qabaachuu keessatti hawaasa keessa cimse Dr. Baqqalaan Awurooppaa yoo jedhan hawaasa Awurooppaa jedhamu Dr. Baqqala mataa keessa namaa dhufu maqaa abbaa isaatu yaada. Because when it comes to community building Awurooppaa keessatti Dr. Baqqalaa namni dursu jiru jechuudha. Manguddoota akkanaa kana abboota akkanaa kana of keessaa qabaachuun arguu kiyyatti hedduun gammadee raayyallee jira lateewwan zamana faaltoo irraa kaafnee ol gahee zamana sanirraa kaafnee ol waqarraa I feel emotional. Maaliin waan mana dhufe natti fakkaata. Nama fuula baay'ee hin beeku. Dargaggeeyyiin hin beekne baay'ee jiraachuu baattanis dargaggeeyyii feesbuukitti hin beeka. Achitti wal agarra. Manguddoota keenya arguun Mahamad Ahmad ka gaafa durarraa kaafnee kaameraa kana fannifatee gaafa Awurooppaa deemu. Nu gargaaraa turellee nu keessa jira. Dhugamatti isin arguu kiyyatti walitti deemuu kiyyatti hedduun gammadee Rabbiif galanni haa ga'u. Wareegamtoota keenyaaf galanni haa ga'u. Sinifillee galanni haa ga'u. Akkuma agartanii eegan haasawuu eegale kana waa baay'een haasa'e. Andinnaan haasoftu malee jennaan haasawuu ittiin haasa'e ittiin gadi baqayse. Guyyoota muraasa dabran kana Jarmanii Faransaayittu waa hedduun haasa'e. Silaa moobaayila lankaatanii na dhageettan jeetiin abdaddaa. Hedduun ittiin dabalu har'a immoo isin hin dhaggeeffatu. Wayyuu. Carraa guddaa isin kenna. Yaadotan kakaasa dhageessanii jirtan. Yaadni hankaasi tokko maali? Uummanni keenya biyyi keenya sababa lola kaabaa kibba bahaa dhiyaatti godhamaa jiruuti. Kumaatamaan dhumee jira, dhumaas jira. Kumaatamaan hidhamee dararamaa jira. Bayhanii galuun rakkisaa ta'ee jiraan jira. Sababa wal waraansaa kanaatiin lubbuun namaa gaagamu qofa osoo hin taane diinagdeen hedduu miidhamuu isaatirraa kan ka'e namni nyaatee bulu daara bahu goojjoo jala galu dhabaa jira. Baadiyyaa gammoojjii Booranaatiif Baaleetti isin jechaa jiru. Finfinnee Adaamaa Asallaa keessatti isin jechaa jiru. Kana maneedhaas hoggan jiru. Erga maneedhaa bahees hogganoota waliin jirruu fi qaamota adda addaa wajjin mari'adhee waan namni irra ga'e uummata Oromoo sabaaf sablammoota biyya sanii naannoo sanis balaa haga ammaa waggoota lamaan dabran kana keessa seenan irraa hamaan akka ittiin seenne yoo kan baraaruu barbaanne taate lola dhaabanii gara mareetti ceasefire irra ga'anii gara mareetti deebi'uun falli isa caalaa hin jiru. Mootummaan karaa doongoraa biyyaaf uummata keenya ibidda keessa buuse kanarraa deebi'uu qaba. Furmaanni jiru lolaan cafallaqanii dhiitanii deemuun mootummaas akka malee laaffisee jira. Uummatas biyyas akka malee miidhee waan jiru kana daran yoo deemne balaa hamaatti waan seennuuf lolli dhaabatee gara mariitti seenuu qabna. Mariin immoo marii fakkeessaa osoo hin taane marii haqa qabeessa. Ka rakkoolee madda rakkoolee root causes biyya kana keessatti lolli ifa kanaan dhoohee namni kumaatamaan akka dhumu akka buqqa'u godhe kuni miliyoonotaan akka buqqa'u godhe kuni karaa doongoraa ta'uu isaa amanuun gara nagayaatti dhufuu qaba. Yaada Joorraayin dhiyeessaa ture kan bal'inaan dhageessanii jirtanii yaada kanarratti kaasuun silaa dubbiin xiyyeeffannoo oofti. Marii bal'aa, qeeqa bal'aa, marii bal'aa uumee jira. Kana ittiin gammadaan. I want to set agenda, I set agenda. Agenda kanarratti sabni keenya mari'achuu qaba. Uummanni biyya keenya mari'achuu qaba. Kanaaf kalee deeggarsa haasa'ee jira. Har'a immoo gaafii keessan hawaasa irraayis hirmaatota as keessa jiran irraayis dhaga'uun barbaada. Kan hin danda'u asumatti isin deebisa. Kan hin dandeenye immoo bulfadheen itti yaadee marsaa itti aanutti waltajjii biraa irratti deebisa. Bilisa taatanii waan qalbii keessan keessa jiru akka gaafattaniif waltajjii isiniif hin banaa jechuudha. Kana qofaa miti sabaaf sablammoota keessa jiranis ቋንቋ የማትችሉ
የሀገራችን ዜጎች ካላችሁ ወይም የሌላ ሀገር ነው የሚባለው የሌላ ሀገር ዜጋ የሀገራችን ተወላጆች ካላችሁ አንዱ አሁን እያደረግን ያለነው ውይይት ሀገራችን ባለፈው 2 ዓመታት የገባችበት አስከፊ የእርስ በርስ ጦርነት ወደማያባራ እልቂት ውድቀት የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ እያስገባን ስለሆነ አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ በመቆም መንግስት በጦርነት መፍትሄ እንደማይመጣ በቲዮሪ ሳይሆን በተጨባጭ ራሱ ሞክሮ ስላየው ጦርነትን በማቆም ከሚፋለሙት ኃይሎች ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር መወያየት ለዚህ ውጥንቅጥ ያደረሱንን ችግሮች አንትሮ በመውጣት መሄድ አለበት የሚል ሐሳብ አቅርቤ ሰፊ ውይይት እየተካሄደበት ነው ያለው። ትላንት ወዲያ ባለፈው በኢንተርቪው ተናግሬያለሁ። በጀርመንም በፈረንሳይም እሱን ትንሽ ኤላቦሬት አድርጌ ተናግሬያለሁ። ዛሬ ዋናው ዓላማ የማዳመጥ ነው። ጥያቄዎች ተነስተዋል። በመፈልገው ደረጃ ነው እየሄደ ያለው ውይይት። አጀንዳ መፍጠር ነው የፈለግነው። በድብብቆች ሳይሆን በግልጽ ውይይት መካሄድ አለበት። የሀገራችን ህዝቦች መወያየት አለባቸው ከሚለው በመነሳት ነው የሄደበት። ስለዚህ ዛሬ ጥያቄያችሁን ሐሳባችሁን በተረጋጋ መልኩ አቅርቡ። የሚቻለው መልሳለሁ፣ የማይቻለውን ደግሞ ቋጥሬ ተኝቼበት ከባልደረቦቼ ጋር ተወያይቼበት በሚቀጥለው ስቴጅ ላይ እመልሳለሁ። አመሰግናለሁ። ወልተጂ ነማ ከሰረን ከናዋሳ ዲጋቶማ bullo ega waan amma jalame dhageettaniirtu guddataan harka baasii meeshaa arguutti jiru. Okay, maayikii tokko garas warra garas jiru irraa fuudha. Maayikii tokko fi lama naannoo sanitti qabadhaa. Maaliif gara duubaatti gara fuulduraatti godhuu hin dandeenye. Guddataa maayikii qabadhu. Maayikii jiru guddatatti kennaa. Tamaam. No. Namni walakkaa irraa gaafii waan gaafachuu danda'uuf nama naannoo kana maayikii mas jiruunis waan biraatiin keessummeessuu dandeenya. Warra gara duubaa nu rakkisa. Maayikii eenyuun bira jira maayikiin ekstiraa. Okay. Okay. Namni wanti goonu ilaala dhageeffadha. Waa'ee naamusaatiin galmi kun akka amma bareede kanatti hanga dhumaa deemuu qaba. Hanga keessummaa keenya kabajaadhaan asii geggeessinutti jeequmsi wanni bakka taa'anii ka'u tokko hin hayyamamu. Naamusni waa hunda dursaa jechuudha. Kabajaa jawaariitiif nageenya isaatiif sanaa olitti ammoo addunyaaf illee ergaa garee dabarsuu hin qabnu waan ta'eef. Wanni goonu gaafii gaafattu namoota gaafii gaafatanii namoota muraasaaf jalqaba as biratti hiriirtanii gaafii keessan gaafatanii namoonni as dhaabbattan erga xumuratanii booda duubatti deebitu kan biraas ni dhuftu akkasii sarkuleet godhaa deemna. So haalli kana fakkaata namni hanga danda'ameen gaafii hedduu jawaartu jedhee keessummeessuudhaaf ni yaalla yaada keessan gaafii keessan qopheeffadha. Egaa kallattiidhaan gara mariitti deemna. Wanti goonu namni shan gaafii gaafachuu barbaadan as dura wal duraa duubaan dhaabbatan. Namni 5 qofti isin dhaqqaba waan ta'eef waa jejjeequu wal keessa fiiguun hin barbaachisu. Namni 5 dabree jennaan duubatti deebitanii teettu. 5 dabrenaan duubatti dabree teessu. Warri nageenyaa piliis kanarratti nu hojjedha. Egaa gara gaafiitti kallattiidhaan deema. Duratti dubbadheer amma siran deebi'a. Waltajjiin kun waltajjii wal moromee siyaasaati miti. Kabajaadhaan waa gaafannaa, kabajaadhaan deebii argannaa, nu quubsus bareeda, quubsuu dhabuus rakkoo hin qabu. Dhuma addunyaati miti. Mariin bakka biraattis ni geggeeffama. Jawaaris yeroo biraa nu jidduutti deebi'ee nu jidduutti argamee marii wal fakkaataa geggeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkasi taa'u bannu piliis kabajaadhaaf naamusni waa hundi caalaa kanuman jedhaa gara jawaaritti hin deema. Egaa gaafii karaa hawaasaati jedheera
waanuma mana keessaa ka'u yeroo adda addaa dhageenyu gaafii takkan gara isaatti darbadhee sana booda gama keessanitti dhufa. Namni shanii gamasitti dhufu qophaa'a. Egaa Jawaar dhaggeeffataan taanaan yeroo hedduu kan ka'u Jawaar dur akka inni qabsaa'ee hangam akka inni aarsaa kafale ni beekna. Isa qofa osoo hin taane kan qeerroon meeqaa namni gara qeerroo kuma 20 kuma 10 akkuma adda addaatti haasamaa kun hundumti gatii kaffalamee erga balbala kiiloo 4 gahamee booda waa hundumti dhiigni nama dhumatees aarsaan sun hundumti bilaash ta'ee hafee sunoo nu gubuu jiru osoo sunumtuu ibidda nutti qabsiisu ammas erga hidhaa bahee ammallee qabsoo gaggeessee ofii waanuma oppiidiyoo yookiin ammoo warruma aangoo irra jiru kana aangoo irra tursiisuu waan fakkaatu hojjetaa jira. Dubbiin kun sila akkamii daandiiruma baratame isa irra deemaa irra hin fakkaatu waan jedhu mana keessa yeroo adda addaa yoo ka'u dhageenya mee kanarratti maal jetta? Dura gaafatanii Okay, gaafii tokko gaafatameera amma gaafii afur wal duraa duubaan gaggaraabsaa gaafattu ammas yaadachiis lammaffaa gaafii wal fakkaataanaan dirqama hundumti keenya gaafachuus dubbachuu hin qabnu. Wal fakkaataanaan duraa dhaaba sa'aatii qusachuu qabna. Waa'ee nyaataa jira ni beektu hanga maqaa isin rakkisne. So eenyuun kan fuulduraan jiru? Okay, obbo Birraasa Kaitaan hoyin beekuu qaba ammarra. Okay, lama hiriira galaa please. Akkuma asumaa yoo dhaa'ee arginu keessummeessuuf akka loonii jechuudha. Nama hiriira galchisaanii. Okay, eenyu akka ta'e argeera obbo Birraasa gaafii kan ta'e. Bakka daawwadha. Duraan dursee baga rabbi sadarkaa kanaan si ga'een jedha. Waggaa 45 irraa dhiphoodhaan hidhamee kan inni dhaabe. Ana caalaa immoo kan hidhame Bulegeetaan jiru as keessa. Dhiphoodha jedhamneeti. Isinis dhiphoodha jettanii hidhamtaniiti. Har'as dhiphoodha jedhamee meeqatti hidhamee jira. Kana fallisaa maali? Biyyi utuu hin lolin biyyi bilisa bahee jira. Lola malee biyya lafaa keessa. Tarii biyya Mandeellaa yoo ta'e kan isaanii xinnoo garaagarummaa qaba. Kanaaf biyya kamii lola malee kan bilisa bahee jira. Kana kan inni gaafachuu barbaade. Kan biraa immoo namoota gaafa isin hidhamtan gara 300 oliitu du'ee qaba. Gaafa weellisaan keenya Hacaaluun gaafa beektu kooti inni sirbu sana amma yootitti ilaallu isaan kana waa'ee isaanii namni yaadatee hin jiru maal qabdu karoora warra kanaatiif warra miidhame kanaaf gumaa isaanii baasuudhaaf maaltu jira? Lammata agartaniittu har'a isinumatti humna kan godhe waboodha. Saba Oromoo akka inni waboo tokkomsee hunda keenya akka garbummaa jalaa nu baasuuf kaayyoo qabduu kanaaf. Yoo tokko na taane malee garbummaa keessaan baanu garbummaan numatti ta'a. Kan immoo saamamaa jirru kan saamamaa jirru qabeenya keenyaafi. Qabeenya keenyaatu nurratti deebisee Shimallis Faaniyyuu kunoo dhaqanii Amaaraa Kililiidhaan miliyoonii kennu baaleen agabuudhaan dhumaa jira. Qabeenyuma keenyaatu nu lolaa isa kanaa yoo bilisa baale malee. Dhiifama al takka. Dhiifama Dooktar nu dhiifama. Gaafis namni tokko gaafii lama waliin gaafatina. Namni kun waan siree argachuu qaba waan ta'eef ammas gaafii keessan gabaabsa. Bifa kanaan sa'a dheeraa deemna. Itti fufaa. Galatoomii gaafii tanaaf akkam gaafannuuf asuma dhiyeessuu feetu yoo har'a bagani gaan dhufte ulfaadhu. Ani gaafota kan si gaafachuu bara. Gaafiin si gaafachuu barbaadu ati eegaa kaafaa waan isheetti madalamtee jirtu. Kaafaan
Barara guddinaadhaa bara meeqa kaafama kanan deemu jira. Ilaa hanqaarraan tana. Haasawaanii bilisoomaa yaadu jirti. Daftaraa fi qalamaan ilaa hanqaarraan tana bu'aa nuti argamu hin jiru. Kaafama nama dura bu'aa nuti buusin irraas bu'aa nuti nuti jennee jala waa yaadu hin jiru. Nuti wanni barbaannu Tigraay humni isin qabduu fi addunyaan hundinuutu dirmattee fi darajaa tanaan geessee abii manguddummaatti raqee gaafate. Nuti Oromoo maal dhabneeti dachii guddoo kana irratti saba guddaa kana taa'ee nama guddaa kana taa'ee qabeenya guddaa kana otoo qabnu ilaa hanga ammaatti amata 150 kursumaa fi daftarumaa fi qalamaan bilisoome jennee yaa'u nu baasu. Wanni nu baasu afaan qawweeti. Nama humna qabu addunyaan beekti. Nama humna hin qabne addunyaan hin beektu. Ati yoo tajaajila taate addunyaa irratti beekamta. Alaamuddin addunyaa irratti beekamaadha. Maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Mootummaa Itoophiyaa biratti maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Oromoon waraana yoo hin qabaanne beekumsa qaba. Yoo nuti humnaan lafate Oromiyaa keessatti waraanaan jabaachuu baanne kursiidhaan wal bilisoomu jirtu gaafii tanasirraa hin eeggataa galatoomne. Hayyee duraan dursee bakka bilisaan si baase ani Abdullaa Hawweeti. Ani gaafiin biroo tamataa micin fakkaan jira. Bara torbaatamman keessa gaafa Hayilee Fiddaafaa ni nyaadhamu. Bara 1990 takkas gaafa Leencoo Faatis ni nyaadhamu. Bara 2018 kanas gaafa kanas ni nyaadhamu. Haga yoom Itoophiyaa tana suphinee deemnaanii gaafiin biyya galatooma. Jawar Muhammad Baganagan Lufte keessummoonni asitti argamtanis bifa kanaan bifa takkaa argineen beekne akkasitti yaadanii Jawar Muhammad simachuudhaaf beekaa keenya gameessa simachuudhaaf baay'ee galatooma yeroo tokko harka walitti olii dhaabee garuu waan Oromoon qabdu irratti siyaasas ta'ee aadas yeroo hundaa kanatti akka wal bira dhaabannu dhaamsaas mana sinitti dabarfadha. Nuyi ijoollee asitti dhallee aadaa keenyas afaan keenyas barsiisuu qabna. Waan kana ta'eef yeroo hunda ijoollee keenyas barsiisuudhaan siyaasa keenyas barsiisuudhaan rakkoo uummanni Oromoo keessa jirus barsiisuudhaan yeroo hunda akkanatti walitti dhufne walii qoricha. Yeroo hunda immoo deebinee waan Oromoon barbaachisu irratti akka wal arginu abdiin qaba galatooma. Kanatti taasisee wanni ani jechuu barbaadu Jawaar baga nagaan dhuftee irra deebi'ees ammallee baga nagaan dhuftee uummanni Oromoo illee baga gammadanii jedha. Yaadni kiyya kanatti taasisee wanni Oromoo kun halkanii guyyaas nama teechisus, nama raffisus, nama aarsaa. Kanaaf mana hidhaallee wati jirtu akkasuma qorra keessas dhaabannee hiriiras baanee mana keenya keessas teenyee aaraa gaddaa wanni Oromoon abaarsa qabaa jechaa baay'ee dhiphachaa ture. Dhibbuun kun immoo Jawaaris nu bahee gammachuun arganneerra. Warri siyaasa yookaan Oromummaa isaatiin mana hidhaatiin akka nu ba'an ammallee abdii qabna ni kadhannas yoomillee bira dhaabbanna. Dhaamsi koo lammataa ijoolleen jiraachuu dadhabdee barattee digirii ishii iskiriiptoo ishii lafa qootee bosonatti galteetti. Kuni biyya jedhamu san keessatti amma beekutti waan takkaa ta'ee hin beeknedha. Namni baratee hojii hojjechuu hin dandeenye Oromummaa isaatiin du'aa jira. Mana hidhaati ba'eerra shanamaa jira. Kana hundaanuma beeknes inuma dhageenyas Jawaar immoo Oromoo First jedhee addunyaatti nu mul'isee baay'ee gammanna. Yoomillee ittiin boonu. Amma immoo wanni inni dhufee Itoophiyaa suphaadhaa jedhe. Nasobee boodaraan Itoophiyaa yaastee itti guutadhaa nuun jedhe. Kuni Itoophiyaa caaluu nyaatte
Haacaaluu dhoksite Itoophiyaa nama baratee fuutee bosonatti naqxe hunda akkamitti ishii shubbiname dhugaan keenya badee akkamitti ishii shubbina beekaa keenya dhabnee akkamitti ishii shubbina kaleessa Jawaar kilaashii malee meeshaa malee warra wayyaanee kan waggaa 27 uummata keenya dararsite san biyya ishiitti galchee Pippi bilisa baas ummata Oromoo osoo hin taane har'a immoo akkamitti Itoophiyaa subbaanuun jedha warra sandeemiyaa waan barii jalatti qabaa jedha shufeeriin allayyaatti galaa jira shufeerii sana akkana deebisaa jedha ammas ummatuma Oromoo ajjeesuun nutti deebi'a qabsoon keenya bara 2018 xalafamee diina harka galee dhiiga ummata Oromoo balleesseera qeerroo hedduu balleesseera akkamitti deemnee ishii subbina ammas hin subbinu Isupinu, lugar jala isupinu. Gabi, gafat baye. Yani kia baye garu tu bedem itu wan baye garage ya kesa jira. Adi sinuma bekta. Wari beka Oromo, yerga sinap net, erga ofit sinikanet, erga jala na sinikanet. Gandi lagi sini lugar yang jendam sina. Umman kum miskina. Adalah kita tahu umpada. የኔ ጥያቄ በአማርኛ ነው ጠይቀው እዚህ ከሬዲዮ ጃሺ ጆሃር ጋር 2-3 ጊዜ ጋር ተገናኝቼ አውቃለሁ ላይፍ እንደዚህ ሳይሆን ያው ከሬዲዮ ጀርባ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል ሬዲዮ ጃሺም ቤቱ ነበረ እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት የኔ ጥያቄ ምንድነው በመጀመሪያ እዚህ በማየት በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ይሰማኛል ኩራት ነው የሚሰማኝ ስሜ መሐመድ ባላለው አምስተርዳም ነው የሚኖረው ጆሃር አሁን ይዘው የከመጣ መንገድ ወይም ደግሞ ይሄ የሰላም መንገድ አሁን አይደለም የጀመረው እኔ እንደሚረዳኝ ከዚህ በፊትም በዚህ መንገድ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርግ ነበር ከብዙ ህብረተሰቦች ተቀባይነት ያለው ነበር የማይቀበሉት ነበር አሁን በዚህ ሰዓት አንተ ለእስር ቤትም ያስገባህ ያስከው የመሳሪያ አይነት የለም ወይም ደግሞ በኃይል የፈለኩት ነገር አደርጋለሁ የምትለው ነገር አልነበረም ለእስር ዳርጓል እስር ቤት ተዳርጋሃል የሰላም እንቅስቃሴ በማድረግ እስር ቤት ውስጥ ገብተህ ያገኘውን ነገር አይተህ ነው አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አግኝተህ ነው እንደገና በዚህ የሰላም ጉዞ ለማካሄድ የሞከርከው ሌላው ምንድነው ካንተ በፊትም የሰላም ጉዞ ያካሄዱ ሰዎች አርቲስቶች ሳይቀሩ እስር ቤት ገብተዋል እስር ቤትም ባይገቡ ከስራቸው እንዲፈራቀሉ ተደርገዋል አንድ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ዲሽታጌና የሚባለው አርቲስት ስለ ሰላም ስለሰበከ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው የገጠመው አንተ አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አጋጥሞ ነው ለዚህ ጉዞ እንደገና ለመጀመር ያቀድከው ወይም የፈለግከው አመሰግናለሁ kana jala deebifnu yookaan gootaratti jedheen uratti qabyetta galatooma kana kabar baachis oromo raga gaafimmaan oromoo iccitii ta'uu qabdu jirtu watakka wanni dho'isu qabdu jirtu waan barbaadan hoggana keessan gaafachuu waan isin jaa isinitti himan ka barbaadan fudhachuu kan barbaadne fudhachuu dhabu mirga keessan ka qabsoofnes karaa beenu karaa dandeenyu isin hogganuudhaaf malee karaa beenu karaa barbaadnu qofarra deema abbaan sanirraa maqee diinati jechuun sun abbaa irrummaati abbaan irrummaa Itoophiyaa bakka isin irraan geesse agartanii jechuudha kanaaf yoo xiqqaate waltajjii an jiru irratti waan barbaadan
dubbadhaa ana qofatti miti hedduu dhaggeeffataa galatooma irraa hin gammachuu qaba jechuudha. Gaabii wareegamtoota irraa kaasee gumaa isaanii aarsaa isaanii akkamitti baaftan kan jedhu kaleessa moleen gadda baay'eetiin ture. Namni keenya guyya guyyarraan akka shunkurtaatti kitifamurra akka ka'e tokko boochee osoo hin gahin gubbaan waan dhumuuf ka eenyuutiin boo'ee ka eenyuutiin taaziyaa taa'ee ta eenyuutiin dhiisaan saba keenya rakkee jiru. Warri dhiyoo biyya dhaytan keessattuu gara Oromiyaatti jiddu galeessa Oromiyaatti kibba Oromiyaatti dhumaatiin gahu waan jechaan ibsamu miti. Sooshaal miidiyaa irratti illee nan arga. Waa'ee ajjeefamuu obboleessa kiyya Haacaaluu Hundeessaa maan dubbannee jira. Gaafii sirriiti. Deebiin ani qabu dhugaa isaa jechaan deebisuu nama hin danda'an. Gochaan malee. Gocha san godhuudhaaf garuu har'aan bakka san hin jiru. Bakka gochaan dhiiga isaa baasu dhugaa isaa galchu hin jiru. Jechaan waan bu'aa hin buufne dubbadhee boru waan hin gochaan fiduu danda'urraa of sakaaluu hin barbaadu. Tarmatti naa buufa. Garuu waadaan waadaan. Nullee yoo dhiifne dhugaan gurbaasanii dhugaan obboleeyyan keenya nu biraa dhumanii hirriba namatti hin dhiiftu. Inuma baati. Inuma baati. Ka gaafiin bal'aan ka'ee dhufee haala amma an dubbadhe irraa mootummaa jalatti siree qabuu barbaadaa gumbii jalaan lootee qoybuu barbaadaa ka jettan tokkoffaa waa'ee otobusaan dubbadhe sirriitti dhaggeeffadhaa jiran osoo akka haalooti akka ummata keenya bal'aallee namii dhubaattu mootummaan duraan uumiidha. Otobusii sun garuu ummata biyya keenya hunda Oromoo dabalateetu yaabbatee deemaa jira. Akka aaraniin akka xiiqeeffataniin deemna jennaan otobusiin sun nu hunda fudhatee qilleensee sirriitti na dhaggeeffadha. Boru jiraachuu dhabuu hin danda'a. Garuu sirriitti dhaggeeffadha. Haalli nuti biyyi sun keessa itti jirtu ta durii miti. Gaafa Haayile Sillaasee irratti qabsoofnu sirnicha kuffifne ummatni keenya garuu itti fufuu danda'a. Gaafni darbuu irratti kuffifnu Mangistuu qaarsine itti fufuu dandeenya. Gaafa Ihaadeg rakkoo guddaa keessa ture. Doi isaan hin goone waan hojjennu irratti haasaa turre. Isin dura taa'eetiin sirna Ihaadeg kana diina rijiim cheenji finna jennee yoo kadeemnu taate wal waraansa sibil waar hamaa keessa seenna. Kun immoo waan Oromoon qabsaa'e bilisummaa, misooma, eenyummaa isaa guddisuu san gaagama keessa buusa. Hubadhaa akka qabsoofnu diina kuffisuu qofaaf miti. Diinni gubuudha. It's a temporary roadblock. Ka qabsoofnu sirna tokko erga buqqaafne booda sirna nuuf ta'u. Sirna ilmaan keenya qoorsu. Sirna lafee qabdu wal'aan. Sirna dhugaa uummata keenyaa galchu gadi ijaaruudhaaf. Mataa jirutti sabbata maranya. 2018 I take responsibility. Hin wakkadhu 2018 qabsoo sanis geggeesse hoogganee
mootummaa jaru wajjinis tadaraaddaree opiniyoon akka itti fuftu ka godhe ana. I did it. Osoon bolola aangoo qabaadhe. Osoon akka itti sirni wayyaanee qeerroo keenya godheen miiraan oofame sirna sanin daaraa godhee aangoo qabachuudhaaf deema ture. San gochuun garuu ummata keenya gaagaama hamaa keessa galcha. Maaliif? Walaa yaadachiifnu maa daganna. 2017 wanni yeroo kan murtii kan murteessitu. In fact 2016 irraa kaafnee waan kana murteessitu. 2015 duuba hin deebisa. Yeroon dura Ameerikaa dhaqee pappar tokko barreesseetiin hayyoota Oromoo dhiyeesse. 2020tti 2020 sirna yaade kuffisuu qabna jenna. Kana waxaxee opiniyoon erginaan jaa.